jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fi seetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na hojjettiraadha. Viidiyoo kiyya ishee laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma jalqaba irratti argitanitti sirba haaraa ibsishaan yeroo dhiyoo keessatti hiriyaa isaa wajjin kan nu biraan gahu ta'a. Keessattuu har'a sirba bahe keessa daqiiqaa muraasa isaa kan nuuf gadi lakkisan yookiin gadi nuu dhiisan baay'ee kan namatti toludha, miira nama hanka kaasudha. Egaa fageenya jaalala fageenya tirraan illee wantoota baay'ee of keessatti qabata kan muuziqichi sirbichi jechuudha. Sirba guutuu ka arguudhaaf hundi keenya ibsishaa ende makii kan jedhu fooloo yoo goone isaan immoo hojjetu achi jalatti linkii isaa sheer yoo godhan sirbicha san guutuu isaa isaan jala argachuu dandeenya. Egaa sirbichi baay'ee kan namatti toludha. Dhugaa dubbachuudhaaf sirba itti sammiize kan ta'edha. Garbachuudha wanti tokko wanti gaaffii natti ta'e ibsishaan sirbi kun kan hojjetame Kaayiroo yookiin Ijiptitti beektanii Ijiptitti biyya Ijipti keessatti garmaaniif makii wajjin hojjetama. Maamca'uusaa wajjin hojjeta. Yoo warri akka kiyya gaaffii sanitti ta'e jirtan lakkoofsa tokko barreessaa yookaan koomentii alatti barreessaa. Filaa koomentiin barreessitanii agartan. Kanaafuu namoonni jechuudha akka kiyyatti gaaffii sanitti ta'e jirtanii maaliif makii wajjin hojjetama? Maamca'uusaa wajjin hojjetan. Makii wajjin maal hojjetan ibsishaa fi makii wajjin hojjetanii baay'eetti bareeda ta'a. Haa ta'u malee haalli uffannaatillee wantoonni tokko daangessuu danda'anii filannoo isaanii waan ta'eef filannoon isaanii immoo isaaniif ta'e nuuf ta'a. Makii tokkoffaa karaa sadatti eeyyamamtuu ta'uu dhiisuu dandeessi. Garuu makii fi ibsishaan akkasitti wajjin hojjetanii baay'ee kan namoota hedduu biratti fudhatama qabu moor jedheetanan kan yaadin isinitti hima. Egaa jechuudha viidiyoon kun jechuudha sirbi kun yeroo dhiyoo keessatti akka gadhiifamuudha kan sirbaa hanga kanaa yookiin boroo kan iftaan jedheetan amanii eega. Kanaaf immoo jitu isin viidiyoo kun an argachuu dandeenyu ibsishaa makii ende ibsishaa kan jedhu chaalaanii makii fi ibsishaa jalatti liinkiin isaanii yoo sheerinuu ta'e achi jalaa abbicha sirbaa bira deemnee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isinis immoo jitu akkasumas makiin 100 galuudha. 100 qofatu hafenatti fakkaata. Isaallee subscribe gootanii jechuudha. Sirba kana wal qabsiisanii surprise 100 galchuu qabdanii Oromoo miliyoona meeqa makiin fakkeenyaaf gaa makii fi ibsishaa hin beektanii makii fi ibsishaa jedheeti kan baname yuutuubiin isaaniitu garuu makiin oolmaa Oromoo kanarraa hedduu qabdi. Oromoo miliyoona 78 jedhamu kanarraa garuu yuutuubiin ishee hanga ammaatitti 100 akka galuu dadhabuu jechuun ji'oota lakkoofsisee jira erga gara yuutuubii bananiiti. Garuu yuutuubiin ishee osoo namoota hedduu bira dhaabbattu osoo tola ooltummaa hedduu ooltu osoo wantoota beelaan nyaachisaa ooltu waan argatti osoo uummata kana gargaaraa ooltu chaalaan ishee 100 galuu dhiisuu isaatiif soorri baay'ee natti dhaga'ame. Oromoo miliyoona meeqa jira jedhamu keessaa intala Oromoo jabduu takka kana kun hin maluuf jedheetanan yaada akka kiyyaatitti. Egaa viidiyoon har'aa qabadde isiniif dhiyaadha asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa viidiyoo kana share like gochuu hin dagatina akkasumas koomentii barreessuu hin dagatina. Please share like gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti galgala gaariin isiniif hawwatu turtii gaarii.
ሙዚቃ ሰርቷል። ምንም ማድረግ አይቻልም። አታሾፍታ ሲገሌ ስከፈት ራሱ ከነት በቃ ንዝራ ሲጀምር እንዲህ በቃ ወይቶ ጀመሩ ይጀቹ ሴንሱማኑ ይለያል። ቡሌስ እናንተ ሲኔ ማሙ ወኖ ዋኑ ፊ በረሳብ ከነ ማደታይን አኒ